Eegumsi biyyee bishaanii hojjetamaa jiru hojii misoomaa waas dinagdee mirkaneessaa jira jedhame. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana sululoota 6,400 ol misoomsuu fi karoorfamuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksisee Margaa Cimdeessaa dhimma kana bal'inaan qindeesse. Hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu gaaffiif deebii nu waliin taasisuuf eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadha. Ulfaadha. Eegumsa biyyoof bishaaniin akka naannoo Oromiyaatti hojiin hojjetamaa ture akkamiin ibsamame? Hojiin eegumsa biyyoof bishaanii Oromiyaa keessatti hojjetamaa ture. Hawaasti keenya guyyootanii 60 yookaan fi 60 labsii gaggeessinee hojii hojjetamaa tureen hojiiwwan biyyoof bishaanii sadarkaa adda addaatti hojjetamaa turan bal'inaan kan hawaasti keenya bahee hojjechaa ture. Hojjechuusaa qofa osoo hin taane hawaasi keenya hojii hojjeterraa bu'a qabeessa ta'uus eegalee jira jechuudha. Milkaa'inni gurguddoon argaman maal fa'i? Hojii qabeenya uumamaa kana hojjechuu irraa kan ka'e maddi bishaanii ol ka'iinsi water table isaa kara olitti ol dhufu eegalee jira. Bishaan qofforamee lafa jalaa argamus meetira salphaa irratti argamuu danda'ee jira jechuudha. Hawaasni dargaggeessi keenya iddoowwan tuttuqaarraa bilisa godhamee jiran irratti gurmaa'uudhaan kanniisaa kanniisuun danda'amee jira. Kanaan damma dammeessee dargaggeessi keenya carraa hojiitti argatee hojjechuu eegalee jira. Gama biraatiin marga iddoowwan kana keessatti marganirraa hawaasa fayyadamaa taasisuudhaan hawaasni keenya loon aannanii sangaa furdisuudhaan re'oota fi hoolota adda addaa naannoo sana irratti furdisuudhaan jijjiirama irraa argachuu eegaleetti kan inni jiru jechuudha. Hojiin misooma sululaa bona hojjetamaa dhufee wal qabatee sagantaa ashaaraa magariisaaf gumaacha akkamii taasisuu danda'a? Ganna dhufu keessatti immoo biqiltuuwwan adda addaatiin uffisuudhaaf yaadamee kan hojjetamaa jirutu jira. Biqiltuuwwan keessumaa bara kana harka 60 kan ta'u biqiltuu nyaata namaatii fi nyaata beeladaatiif ooluun gaarreen bona kana keessatti hojjechuudhaaf deemu akka isaan uffifamaniif istiraakcharoonni biqiltoota kanaaf fayyaduu danda'an ammarraa jalqabee akka inni qophaa'uuf bishaan akka qabachuu danda'uuf yaadamee karaa adda ta'een karoorfamee hojjetamaa kan jiru. Milkaa'ina hojii misooma sululaa bara kanaadhaaf eenyu maal gochuu qabaa? Maaltu hojjetamuu qaba? Sululoota 6,465 kan ta'an addaan baasnee kun sheep faayilii isaa qophaa'ee sululoota kana keessatti lafti hektaara miliyoona 3.2 ta'u irratti daagaawwan adda addaa in hojjetama jedhamee istiraakcharoonni adda addaan hojjetama jedhamee karoorfameeti kan jiru. Yeroo hojii kana qonnaan bulaan karaa qindoomina qabuun baheetoo hojjetu karaa saayinsawaa ta'een deeggaruudhaan ogeessi sadarkaadhaan jiru leenjiin akka kennamuuf taasisuu irratti bal'inaan kan deemamaa jiru jechuudha. Amma immoo xiinxala qabnaa. Xiinxala keenya galgala kanaatiin immoo oduudhuma amma dhageessaniin kan wal fakkaatu hojii qabeenya uumamaa baroottan darban hojjetamaniin bu'aawwan hedduun galmaa'aniiru jedhama. Biiroon qonnaa Oromiyaas kana ragaa ba'a. Bara kanas immoo muuxannoo baroottan darbanii irraa ka'uun hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa akka biyyaatti labsameera. Akka Oromiyaatti maaltu hojjetame akka biyyaatti immoo bu'aan argame maali kan jedhuu fi dhimmoota biroo irratti Roobasaa Bantii waan qindeeffate qaba. Roobasaa akkam oolte? Akkam oolte Isabuun. Mee keessumaa gaa waggoota hedduudhaa fi hojiin misooma sululaa hojjetamaa ture keessumaa naannoo godina akka Harargee fa'aatti hojiin misooma sululaa adda durummaadhaan ka'a. Godinaalee kaan keessattuu maal fakkaata? Bu'aawwan argaman maali? Galatoon egaa akkuma tikaaste qabxiiwwan xiinxala keenyaan kaafnu ijoon bu'aawwan hojii kunuunsa qabeenya uumamaa waggoottan darban hojjetamaniin argamanii fi lammaffaa irratti immoo jalqabbii hojii bara kanaa irratti fuulleeffanna. Egaa ka'umsaaf akka nu ta'utti Itoophiyaatti jalqaba jaarraa 20ffaa keessa lafti bosonaan uwwifame dhibbentaa 35 akka turee fi jalqaba bara 2000tti immoo dhibbentaa 4 qofaa ta'uusaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii qorannoo gaggeesseen ifoomsee ture. Kun egaa isa harkaan fixee harka nyaatee jedhamuun cirama bosonaan waan dhufee akka ta'edha ogeessonni kan kaasanii. Egaa lafti bosonni irraa cirame immoo waan qullaatti hafuuf salphaatti dhiqama biyyeef saaxilamaa ta'a. Kunis oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaan inni qabu guddaadha kan jedhan barsiisaa fi qorataa qabeenya uumamaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gaaddisaa Cimdeessaa turtii kanaan dura waliin qabaniin kaasaniiru. Egaa keessumaa gaarrenii fi sululli bosonni irraa cirame miidhaan inni qaqqabsiisu guddaadha. Akkamiin jennaan yeroo roobni roobutti lolaan gaaraa gadi yaa'u biyyee hedduu dhiqee balleessuuf itti salphata jechuu kaasaniiru Dr. Gaaddisaanii. Darbees qonnaan bultoota lafa qonnaa gaaraa gaditti qaban oomishtummaa isaanii irratti miidhaan geessisaa tures laayyuu akka hin taanedha kan isaan kaasanii. Egaa akka ministeerri muummee ittaanaa obbo Tamasgeen Xuruunaa jedhanittis miidhaa qabeenya uumamaa irra gaheen biyya kanatti kutaalee
gara baddaa jiran lafti harka dhibba keessaa 50 dhiqama biyyeetiin miidhamee akka turedha kan isaan yaadachiisanii. Sababa kanaan Itoophiyaan akkuma kutaalee addunyaa biroo jijjiirama qilleensaan qoramaa turteetti. Sababa cirama bosonaatiin jijjiiramni qilleensaa mudate immoo hongeef gogiinsaan irra deddeebiin uummata biyyattii miidhaa akka turedha kan isaan kaasanii. Ammallee guutummaatti harka baateetti jechuun hin danda'amu. Kanaaf egaa waggaa waggaatti bifa qindaa'een uummata hirmaachisuun ganna hojii ashaaraa magariisaa bona immoo hojii misooma sululaa walitti qindeessuudhaan hojjetamaa kan jiramuu fi egaa qabxii jalqabaatiin bu'aawwan hojii kunuunsa qabeenya uumamaa waggoottan darban hojjetamaniin argaman gaafa kaafnu waggoottan darbanitti egaa hojiilee misooma sululaa guutuu Oromiyaatti hojjetaman jijjiirama qabatamaan argamu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu ibsaniiru. Qabeenya uumamaa kunuunsuu fi karaa saayinsawaan yoo eegame jijjiiramni qabatamaan lafarratti mul'achuu akka danda'u agarreerraa jedhanii jechuunis dabalaniiru. Egaa waggoottan 6 darbanitti hojii misooma sululaaf ashaaraa magariisaa qindaa'ee hojjetameen bu'aawwan gurguddoon galmaa'aniiru gaafa jedhamu akka fakkeenyaatti bal'inni lafa bosonaa naannoo Oromiyaa bara 2011 dura harka 17 irra ture gara harka 26.7tti guddisuun danda'ameera. Kana jechuun lafti hektaara miiliyoona 33 ta'uu bosonoomsuun akka danda'amedha kan isaan kaasanii. Egaa hojii hanga bara kanaatti hojjetameensi mancaatii bosonaa xiqqeessuun dhiqamni biyyee hir'isuu fi oomishtummaa fooyyeessuun danda'ameera. Kanas egaa gama biraatiin qonnaan bultoonnis dhugaa ba'aa jiru jechuudha. Gama kaaniin immoo qabeenya uumamaa kunuunfamaa jiru kana keessatti qonnaan bultoonni dhuunfaatiinis ta'ee bifa gurmaa'een hojiilee adda addaa hojjetanii galii dabalataallee argachaa akka jiranidha kan isaan kaasanii. Kana jechuun egaa qonnaan bultoonni hedduun achi keessatti horii horsiisuudhaan dabalataanis immoo sangoota gabbisuudhaan misooma dammaa irratti hirmaachuudhaan hojjechaa akka jiranii fi kanarraas bu'aa gaarii argachaa akka jiranidha kan isaan kaasanii. Egaa ati jalqaba irratti akkuma kaasteen darbees Harargee lixaa akka fakkeenyaatti gaara quufaa irratti hojii misooma sululaa hojjetamaa turan akka fakkeenyummaa gaariitti illee kaasuuf ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Egaa waggoottan 6 darban kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa hojiirra oolchuun diinagdee jijjiirama qilleensaa dandamachuu danda'u ijaaruuf kutannoo fi murannoo biyyi kun qabdus kan itti mul'atedha jechuun ni danda'ama jedhu ogeeyyiin damichaa. Egaa karoora misooma qabeenya uumamaa galmaan ga'uuf waggaa waggaan lammiilee miiliyoona 14 ol hirmaachisuun hojii misooma sululaa hojjetameen jijjiiramni qabatamaan argamuu kan inni danda'e. Hojii misooma sululaa daagaa hidhuu aadaadhaan dabalame immoo keessattuu akkuma ati kaaftee gara Harargee lixaa baatti hojii hedduun hojjetameera. Hojiin kun irra caalaatti aadaadhaan dabalamee hojii kana si'eessuutti fayyadamuudhaan qonnaan bultoonni hojjechaa turanii. Kanaanis bu'aan guguddaan achitti galmaa'eera. Mee qonnaan bultoota muuxannoo hojii kana aadaadhaan dabalanii hojjetaniin bu'aa argatanii waa xiqqoo dhaggeeffannee haa deebinu. Faayidaa guddoo qaba dhiichisni aadaa Oromoo waan ta'eef aadaa kana gadhiisuu hin qabnu jeetii yaada. Amma yoo namni tokko laafe hawwisoo filaa diimaa wayarrayyuu marturaasi har'a olraa jabaatee diina hidhatee nyalaafaan dhiirarraasi hogguun jeen halaafellee ni jabaata jechuudha. Haamilee walii kanneen amma namni kun akka hogguu walii dhufee walitti qabamee inni ati darasti itti gadhiifte. Araashii inni man baane kottu kunoo korma burree jabeessi wayiman guddoo ni mamba ne kuno ilma xiqqaa jabeessi hoggaanan jeen wajjanii takkasitti isaanis na jalaa qabanii mirqaana itti fiden jechuun dubartiis akkamittiin tuqa 40 lukkuudha kunoo 50 gogorriidha way dubartii biyya tana barkunoo maruma gorommiidha hoggaanan jeen isaanis daldala ta'uuf hubatanii ililbeetti gallakkisanii jechuudha waliinuu wal mirqaansine harma keessattis akkasii ergaa walii dabarfachaa hamilee walii kannaati akkasitti ittiin hojjannaa jechuudha misoomaa kana. Humna nu qanne yoo dura Allah kannelle mirqaana nu fida haalan saniif faayidaa isaa garree bishaan nurraa hidha galaana silaa oolu sanya balleessulle nurraa hidha jechuudhaaf saniif akkasitti bakka kana waggaa hiinu darasanii bakka akkasitti hamilee wali gooneetu hojii kana hanga nu kenname kana hamileedhaan yeroon itti dhufnee harka qabannee akka amma waan kana galmaan geenyuuf qabsoo kana jirra jechuudha. Egaa bu'aanii gara naannoo Harargee lixaa keessattuu godinaalee lamaan sanatti argame egaa
waan aadaadhaan dabaalamanii hojii kana wal si'eessaa hojjetaniif akka ta'e kaasuma barbaadeen waan kana fiduu kan barbaadee fi qabxii keenya lammaffaatiin jalqabbii hojii misooma sululaa bara kanaa irratti fuulleeffanna. Egaa hojiin eegumsaaf kunuunsa qabeenya uumamaa bara kanaatiin sululoota 6,495 kana jechuun lafa hektaara miiliyoona 3.3 ol misoomsuuf kan hojjetamu akka ta'edha. Biiroon qonnaa Oromiyaa kan ibsee hojii kana milkeessuufis ogeeyyii qabeenya uumamaa hojii kanaaf deeggarsa godhan leenjiin kennameera. Egaa akka biyyaattis obbo Tamasgeen Xuranaan sosochii biyyaalessaa misooma sululaa kan bara kanaa eegalchiisaniiru. Egaa obbo Tamasgeen ergaa isaaniitiin misooma sululaa babal'isuun qabeenya biyyee qabnu badhaadhinaaf oolchuuf tattaafachuu qabna waan jedhus kaasaniiru. Egaa akka biyyaalessaatti bara kana lafa hektaara miiliyoona 4.1 irratti eegumsi qabeenya uumamaa fi misoomni sululaa kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Hojiin misooma sululaa dameewwan hedduu qaba. Kunis daagaa haaraa hojjechuudha. Kan kanaan durallee hojjetamee sababa garaagaraatiin illee baduu danda'ee deebisanii suphuunis jira. Gaabiyoonii kan jedhamu yookaan immoo dhagaadhaan hojii hallayyaa hidhuun akka hojjetamudha. Kanaan alattis immoo istiraakcharoota adda addaa jiidhiinsa qusatan darbees lafa miidhame tuttuqqaa namaa fi beelladarraa daangessuun hojiidhuma kana keessattidha kan inni hojjetamu jechuudha.